Barandar kizina galayde. Amma wanni na haasofsiise namni biyya alaarraa sagalee naa ta'uu barbaada. Na gargaaruu barbaada. Nama as keessa naa godhee abbaa ijoollee kiyyaa mana hidhaatii naa baasuu barbaada. Biyya kanaa na baasuu barbaada. Laakiin ana keessatti dhaga'u jarri xiqqimii hin qabanu hin fayyadanu. Birri Oromoon buustee waan hin taanetti balleessan. Nama sagalee naa ta'uu narraa qabaa jiran ikkoo maqaa jiraa dha'uu hin barbaada. Ayyee namni sun abbaan ilmaan isaaniitu yoo nama dogoggoraate ani yoo takka asirratti na argitanii ani koo ilmoo kiyyaa barrakkadhaas keessaa ba'ullee sagalee namni naa ta'uu barbaadu sagalee narratti qabaa jirani sagaleen jarri hin fayyadanu nama faayidaa hin qabne innillee nama wajjiniin wallolee mana hidhaa seenee maalii jedhanii anammoo waan inni mana hidhaa seeneef ragaa hundaa wajjiniin of hirkaa qabu maaliif sagalee namni naa ta'u jedhu narratti maa narratti qabu. Riskii ilmaan kiyyaa qabummaa barbaachise. Kanatu na aarsee na haasofsiise malee takka akkasitti haasa'ee beekaa. Ani ilmaan kana akkamitti akkaasiin gaadha hundi keessanuu ni beektan. Ansaatii asirra taa'u osoo sibiilli garaa kiyya keessa jiru. Osoo inni na waraabatti namoonni kuma ibsaallee waa dubbatu ibsa waan kanarra waan dubbattoo qabatte mee waa dubbatu. Yaa baramma rakkoon jirtu. Bakkitee ishiin dubbachaa jirtu. Ofirraayis qaaftee dubbachaatis hin jirtu. Dubbachuudhaaf waliin jirra biyya takka keessa jirra akkamittiin dubbadhaatu ishii qabe. Jara keenya jireenya namaa keessaa ba'a. Please warri kaayiroo keessa jirtanilleen ba'a jireenya namaa keessaa. Isin hin galchu. Yoo carraan keessi gangalchee akka malee si goggodhu jiraate namatti booressuu hin barbaadin obboleessa kee. Si galee yoo ati sharrii fi histiin ati namatti yaaddutu marti abadan jireenya keetirraa if duubatti hin deebitu. Sumatti jabeessiti malee jireenya kee jechuudha. Yoo tanaa namni yoo haa ilmoo tanaa fi abbaa ishiitiifillee wayin godha janillee isinitti dhufanii isin gaafatanillee toltuma isaa haasawu yoo dandeesse. Yoo hin dandeenye immoo dhiisi. Maaliif karaa namatti cufta obboleessa kee? Karaa eenyutti cufteeti karaa kan banattaati. Tanaaf UNHCR'ti. Tanaaf doosentee duubatti hafti. Tana laal. Namni keenya bakka ta'e itti dhooq. Biyya namaatti illee dheexanii shira walirratti daleeytan jechuudha. Dhagaa walirratti hartan jechuudha. Bakka dhagaa walirraa kaaftanii ol wal baaftanii dura wal qajeelchuu qabdanitti maasiifoon na booda dhuftee akkamitti deemtee kaatee deemtuudhaaf yoo namni tokko si gargaara ishii tanan gargaara jedhu feesin gaafate xaabiyaa biraatti qalaqqaltan kun ganti akkana. Please dhiisaa. Dhiisaa warra TikTokis dhiisaa dabadhaa miyyoo tana sumarra waliin laalee garra. Diqaalaa uni gargaartan asii kaatanii galchiiftan diqaalaa Suudarabiyaa keessaa tazinaan dhalatte jechuudha. Bira dhaabbattanii ilmoo tumbar akka Oromootti silaa seenaa galmeessite seenaa qabdi dhugaan isin hin jaan akka Oromootti seenaa qabdi. Biyya ambaa keessa biyya kaayiroo keessa namni mataa ofii jiraachisu ilmoo shan dhiisi mataa ofii jiraachisuudhaaf dhiirti heerumtee jiraachaa jirti bar. Dhiirti heerumtee jiraachaa jirti bar hin beektanii kana. Maal naatee jettaniin? Ati kaayiroo keessattuu maal naatee jettan irraa godhe obboleessa kiyya. Wallaahi dhagaan ati akkatti siifaa fi bultii siifaa fi ilmaan siifaa kana duratti akka daraaddartu kun ati hin beektu malee if dura daraaddaruu jirta wanni nan siidhaam. If duratti dhagaa kana guutuu daraaddaruu jirta. Abadan achi siin sossootu jechuudha. Yoo toltuu namaa yaadde toltuu sii dhufa. Yoo toltuu gootee fi toltuu teettuu sii gabbaa rabbi biraa'e. Feetu walloliin feetu waan birattis wal dhabiin. Please carraa namatti hin taphatinaa please. Haada bartuu miyyoon tun wallaahi akkasin wallaahi namni biyyattuu ilmoo ofur dhiisii ilmoo lama guddisuu hin danda'u. Qaama isii waliin rakkattaa jirtanii guyyaa tokko warra gargaartanii guyyaa kan fuulan boccan jechuu asirraa. Warra sirraatis warra komantiisin dhugaa isinitti himan. Hoggaa xiqqoo namaa goota yoo keessan wanni godhame sun akka waan duniyaa fi akhiratti illee goofitti isinitti fakkaata. No maal beektan? Jiruu biyyaatu dhaqaa dawwal haa gaafadhaa. Miyyoon tun waa malee siifoo. Wallahi waan jiru mee warra akka taqsi guggube kanasi salaa samoonii kana nis sirroonne malee silaa bara dhukkee irraa kaafne wallahi lazim umman histiidha wallahi hedduu waan ati dubbachaa jirtu man argaanu man dhagaa abshiir obsii siif jirraa waan dandeenyu si moggaa dhaabbannaa sagalallee sii taanaa akka ajaa'ibatti ishi ati sagalee sii ta'u si qofaa feemti ishi ilmoo teetti fi ilmoon sun ilmoo teenya ilmaan Oromooti namni Oromummaa beeku. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Namni Oromoo beeku dhaloota qubeessan jabeessuu qaba ture sila. Ijoollee daa'ima lafaa kaatu san jabeeffachuu qaba ture. Har'aan tana silaa odoo asirratti miyyoontu waan nama arrabsitu waan kutaa namaa waan ganda namaa xuuxxee dhukkee irraa kaasan taate kumaatamaan bira dhadhaabbata marti keessa wal beena warra TikTok kun jechuudha. Warra TikTok jibbeetiin keessaa isinii bee abshiir sii fooyye.
dubbadhu na jiru. Abshir siifu booyinii wallaahi waan kitii baay'ee takka nama gaddisiisaa na namoonni as keessa jirtan mucayyoo kana garuu yoo dhiistanii bareedaan itti fakkaata yaani bakka adda addaatti maqaa ishee asooftanii